Akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbii isiniif baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbii na galatoomu viidiyoo tokko waliin daawwanna viidiyoo sunis maal shamarran keenya biyya horummaa jiruuf barnoota nu taa'ee yaada innis maanni warroota biyya horummaa teessanii abbaa manaa keessanii fisaa ta'uu jaalallee keessanii fisaa ta'uu maallaqa hergitanii to mana ijaaree lafa bitii maal godhi jettaniinidha. Abbaa manaa keessan bichaa fi jaalallee keessan bichaa fi miliyoon tokko eessuma koo jedha aadaa kiyya jedha kanatti maallaqa erga. Maallaqni haadhaaf abbaa irratti hin amanamu. Abbaa manaa yookiin immoo jaalallee keedoo jiruu keessa dongaliin alagaadhaan isaaf doon ta'in dhiisiti. Haadha ofiitiif yeroo ammaa baay'ee nama rakkisaadha. Maallaqni dhiiga namaati. Kanaafiyyuu amma danda'amaa ta'etti maallaqa keessan waan hojjetattan iduma maqaa keessan hin qabaattanii gaariidha. Akkasumallee lafarree maquma keessan iddoo ta'e bareedaadha. Maaliif yeroo amma baay'ee rakkisaadhaati. Miidiyaan garuu yeroo tokko gaariifis yaraafis sanitti fayyadaman jira. Kan nu barsiisus hin jira. Garuu namni keenya irraa baratu sumarraa dubarataa jiru jaalalli nama mo'a. Jaalalli mo'amuu bichaa miti immoo booda bu'uunis hin jira waan ta'etu jira. Isa immoo fuuldura keessan kaa'uu qabdu. Maaliif kunoota akkana ta'a miti kunoota akkana ta'a miti namni kun akkasitti nakaadee namni kun akka yeroo hunda shakkuun gaariidha. Maallaqni maqaa keessaniif maqaa keessan bicha doo ta'e gaariidha. Kanaafiyyuu mee sarraa waa hubannaa mee ilaallu viidiyoo kana. ታሳዝኑ በእናታችሁ ቤት አለኝ ብላ ባል አለኝ ብላ ልታርፍ ጅዳ ከሄደች 8 አመቷ ነው። ኒካ ያረገችው የዛሬ 3 አመት ነው። የዛሬ 3 አመት ኒካ ያረገችው 3 አመት የላከችለት ገንዘብ የለም። ደመጥማጡ ጠፍቷል። ጭቃ ብቻ የተመረገ ቤት በር መዝጊያ የለም፣ መስኮት የለም፣ ምንም የለም። የምን ቆርቆሮ አጥር ነው? ምንም ቤቱ ብቻ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ዞሯል። ሲጀምር ዞሯል። ያ ቤት አገልግሎት ራሱ የለውም። በማሽን ቤት ሽልሻሎ ተሰርቶ ያላቀም ቤት እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች ቢያንስ ቤተሰቦቻችሁ መስዋዕት ይክፈሉላቸው። ሄደው ይዩ፣ የሚሰራው ቤት ይከታተሉ። አትሸወዱ ወቶች እግዚአብሔርን አትሸወዱ። ስንት መሰራችሁ ጸበል ብትሄዱ የጉድ ነው የምታዩት። አንድ ጸበል ብትሄዱ ማለት ነው የሆነ ጸበል እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ 10 ምናምን አመት የሰሩ በቃ በአጎት የተከዱ ገንዘባቸው በተለይ ደግሞ አጎት ነው የሚሉት ብዙስታ አጎቴ ያጎቴ ሚስት ደግሞ ይላሉ ለአጎት ሚስት ለባዳ። ኧረ በስመ አብ ምን ነው ያዙት። በቃ ገንዘባችሁን ያዙት። እዛ እንደው ማዳም ትብላው እዚህ ተበልቶ ከምታብዱ ማለት ነው። አንደኛውን ማዳም በላችኝ ብዬ እኖራለሁ። ከቻላችሁ ደግሞ 8-9 አመት በአረብ ሀገር አንዴ እንኳን ኢትዮጵያ ሳትገቡ አትቀመጡ። ኑሮ እንደሆነ ሰው እየኖረ ነው። ሳይበላ የሚያድር የለም፣ ሳይጠጣ የሚያድር የለም። ሁሉም በልቶ ጠግቦ ነው የሚያድረው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኑሮ እንዳያስፈራችሁ ኑና 2 ወር አይታችሁት ቤተሰብ የሰራው ቤት እስከዛሬ ለፋችሁለት የድካማችሁን አይታችሁ ቢያንስ ትሄዳላችሁ። በቃ የላካችሁት ገንዘብ ምን ላይ እንደዋለ አይታችሁ የጠፋው ጠፍቶ የተማራችሁት ተምራችሁ ከዚህ በኋላማ ብላችሁ የራሳችሁን የባንክ አካውንት ከፍታችሁ ትሄዳላችሁ። 3-2 አመት ሰርታችሁ ብትመጡ ተንቀባራችሁ ነው ስራ የምትጀምሩት። ቅብርር ብላችሁ የማንንም እጅ ሳታዩ ለምንድነው ጸበል ቤትና አይምሯችሁ ነቅሎ በየእንትኑ የምትሄዱት? ለምን አብዳ መጣች እያለ ደግሞ ቤተሰብ ማሳብዶ አብዳ መጣች ተለክፋ መጣች ይላሉ። ቤተሰብ ተለክፋ መጣች አብዳ መጣች
ከአረብ ሀገር አብዳ እነሱ አሳብደው ቤት ውስጥ አሳብደው በመጣችበት በአንድ ሳምንት አሳብደው ጸበል ገብታ አብዳ መጣች ብሎ ለሰው አፍ ማዘጊያ። ብቻ ጓደኞቼ ካጠፋው በጣም ይቅርታ። ከሃይማኖት የሚያገናኘው ነገር አይደለም። እኔ ራሴ በጣም ነው የተጎዳሁት። የምር በቃ አሳዘነችኝ ልጅቷ በእናታችሁ። እና እባካችሁን እየሰራችሁ ያለውን ነገር ተከታተሉ። በቃ ኢትዮጵያ ሱሰኛ ብቻ ሆኗል። ወንዱ ተበላሽቷል። በቃ የእናቱ ቤት ጡረተኛ ሆኖ ቁጭ ብሏል። እናት አባቱ የሚጦርበት ሰዓት እሱ እናት አባቱ ቤት ይጦራል። እየቃመ ነው የሚገባው። በቃ እያጨሰ ነው የሚገባው። ዛሬ አንድ ጫት ሲገዛ 300 400 ብር ነው የሚገዛው። እናንተ እዛ ጋር ደም ተፍታችሁ የምትልኩት ገንዘብ። ስለዚህ እየሰራችሁ ያለውን ነገር ገንዘባችሁ ምን ላይ እንደዋለ ደውላችሁ በቤተሰብ በዘመድ በእህት በወንድም በባዳ በጎረቤት ጠይቁ። መታችሁ በቃ አትበዱ በእናታችሁ። አብዳ መጣች ነው እንጂ የሚባለው ቤተሰብ አሳበዳት አይደለም የሚባለው። የኔ ከታታ ሁሉም ሄዶ ይቅመሰው። ሁሉም ኢትዮጵያ ወንድ ሴት ሳይል የአረብ ሀገር ግፍና በደል ታናሽ እህት እንኳን የማይረዳ ቤት አለ። ታናሽ እህት የማትረዳ ቤት ማለት ነው። ላኪ የምትላለች ስልክ እየጣለች በየ15 ቀኑ ግዢ የምትል እህት አለች። ሁሉም ሄዶ ይየው በቃ። እኔ የምለው እንደዛ ነው። ሄደው ይዩት እውነት ቪዲዮ kanarratti maal seetan dhugaa rabbii fi baay'ee barumsa namaaf kenna. Isaan nani irraan barannu hundumtuyyuu garuu miidiyaa akkasitti nu barsiisa. Amma maaliif miidiyaan gaarii seeraas nu barsiisan jedhuuf kanaaf amma mucoon kun barumsa gaarii nuuf kennite. Namni immoo irraan baratu nama muraasatti ishee dhaggeeffatee dhugaa irraa barata. Maaltu ishee galchi jaalala keenya jidduu yookiin fi amma fe'oon ergee fi ani fi kiyyaa birrii sana dhabe maaltu ishee galchan jedhutu jira. Dhugaadha. Namni akkana namni isheedhaan akkas jedha jechuudha. Garuu isheen namaaf barumsa gaarii dabarsite malee ishee galchuun qabu kan. Maaliif waan mafeetatee dhuftee biyya sanaa rakkattee waa dhibamtee dhuftee waa itti godhanii biyya sanatti akkas jedhu malee asitti maallaqaaf kan akkana taate yoo maatiinis jalaa balleesse isheen sammuu ishee tuqamee yoo waan humti abbumti fe'e jalaa balleesse kan biyyaa sana kafarii godhanii tan ishiin asitti miidhamte yookiin asitti miidhamteet waa taatee dhufte jedhu garuu asuma nagaadhaan hangalan hin jiran. Kanaafiyyuu maallaqni habbumaadhaan tola. Doo maallaqa immoo ta'e waggaa dheeraadhaa hojjeta asitti hojjetu kuma ishiin jettee kana jechuudha. Isheen maal jettee waggaa dheeraas hojjenna namni tokko waggaa 9 faa 10 faa akkasuma hanga 20 faan hojjetan hin jiru doo biyyan galiin jechuudha. Kana maal jedheetanii waggaan biyyaa baan sana yookiin namni paaspoortii yaadatu paaspoortii buukii baankii yaadatan namni tokkotu baafatee dhufa malee buukii baankii kana namni yaadatu hin jiru. Akkasuma tan dhufutu jiru. Isaan immoo yookiin obboleessatti ergu yookiin maatiin baay'inaan hin beekne hin jira. Maatiitti hin ergane yookiin obboleessaa yookiin obboleettidha yookiin immoo warroota magaalaa jiran firawwan magaalaa jiran isaanitti ergani. Isaan kaachi nuuroon akkasitti waddadeera. Nufin taa'ee hojjedhu maallaqni akkasitti waddadeera. Maallaqni waan bittu hin jirtu. Amma fee maallaqa qabaatte maallaqni asitti waa bitu. Hojjetadhu xiqqoo ishee jedhu. Birri ishiin jiru ka'u dhufte maal lugooti jedhu. Isheen hojjette sanas immoo irraa nyaachaa. Kanaaf iyyuu waggaa dhufte isheen buukii ishiirraa summiin takka hin jirtu. Kana maaliif hin maraanne ittan boru boqodhaa ufna ishee haarsaa gooteetiin beektanii hundumti keessanii warroonni biyya arabaa kan hojjennu humna ishee haarsaa gootee dadhabdee biyya galte. Isheen kan itti boqochuudhaaf inni waggaa galtee hin jiru maal guuttire warroonni maatiiwwan magaalatti ergite amma fee qabeenyaa qaban qabaatan
maallaqa keessan sana siniif hin ol kaa'an. Amma fe'ee qabeenya qabaatan jammar kan keessan sana akkachi gubbaarra siniif hin teenye sin jalaa miidhuudhaaf barbaadu malee hammuma fe'ee qabeenya qabaatanii siniif nimcoon kun dhufte maallaan jetti. Guddattee burta nama taatetti nakumatti laata siniin jedhan si miidhuudhaaf tattaafatu malee jechuudha. Abalumme maallaqa kiyya dhiisiti qabeenya isaatu bakka kaa'u dhabe. Ani waan akkana namarra dhageera dhugaan siniin jedha. Maatii eenyu bira jira buukiin kiyya araa akkatti hin ergin inni qabeenya kan kiyya dhiisiti. Addaadan kiyya yookiin eessumni kiyya maallaqa kan kiyya dhiisiti kan isaatu bakka kaa'u qabu. Maallaqni eenyuun nuffisiisa? Eenyumayyuu nuffisiisu maallaqni kana yoo hin beektan ta'e dhugaa rabbi fuute maallaqni eenyumaa nuffisiisu. Kanaafiyyuu kan isaa sana achi kaayee raawwatee kan shii sana saama duubaan jechuudha. Kan shii sana miidhuu barbaada. Kan shii sana fixuu barbaada buukirra waan isheen jirtu. Maal buukirra iyyuu dhangaa akkuma isheen ergiteen inni waan ittiin hojjetan. Ijoollee isaa ittiin guddifata. Jireenya isaa ittiin fooyyeffata. Ittiin soofaa isaa jijjiirrata. Ittiin mana isaa jijjiirrata. Kana ni arga namoota hedduun hin jirtan. Namni hedduun hin jirtan. Kanaafiyyuu tokko argitanii lama argitanii maaliif itti deebi'u? Immoo waggoota dheeraas teessan hojjetan kan jidduudhaan galtanii eeyyama fudhatanii hojjechuun gaariidha. Jidduudhaan galtanii eeyyama fudhataniiti bakka dhirrina keessanii sana dhaxxanii laaltaniiti lafa bitan ta'e immoo lafa keessa sana maqaa keechaniin akkasuma immoo buukii duraan hin qabne sana immoo buukii keessanis maqaa keessaniin. Isaan booda wagguma amma barbaadan hojjetan kun dhimma dhuunfaa keessaniitu maa rakkoo hin qabu. Amma feeyyoo amma fe'ee hojjetan kun kan keessan fedhii keessan jechuudha. Fedhii keessan amma fe'ee hojjetan waggoota dheeraa hojjetan ta'an fedhii keessan. Maaliif maallaqni keessan amma fe'ee millee miidhamaa isinii miidhama qaama keessanii miidhamaa malee dadhabbiin keessan isinitti yaa mul'atu malee maallaqni keessan suni achuma isinii teessi maanii maquma keessa isinii teessi. Akkas godhaan malee waggoota dheeraa warroonni teessan suni buukii itti qabaatan yoo waan hundumaa itti sirreeffatan ta'e rakkoo hin qabu. Garuu akka ishii kana keessatti iyyuu dhiira maaluma amantan daraa rabbii amma namni tokko dhugaa rabbii maal akkamitti amantan dhugaan kana isin jedhu namoonni tokko dhiifama naaf godha nama hundas miti ta'ullee jireenya jechuun yoo heerumteetuma iyyuu bultii keessa galtee jiraatte nani kan garuu nama naan fikiyyaa fedhaman baay'ee rakkisaadhaati. Yoo immoo akkam ta'e namni sun nama namullee yoo ta'e maatii koo laalchisaa. Oo namni sana iyyuu amantan ta'e abbaa manaa keechan amantan ta'e maatii koo dhaqee laalchisaa yookiin warra beeku laalchisaa maalirra jira akkamirra isumatti bichaa of kennitan ta'e taanaan namni kan argatee ture namni hin dogoggora namni gaariitu hin dogoggora kana yoo beektan ta'e namni gaarii hin dogoggora. Kanaafiyyuu abbaan manaa kun nama gaariidha waanuma kanaa irratti eeggamu namni hin jedhina. Namni nama bakka waan gabaabaadha kun namni dogoggoruu ta'an danda'a namni waanuma xiqqootiin gara yaraatti deemuu danda'a. Kanaafiyyuu isuma abbaa manaa jettanii dhugoomsitanii yookiin immoo bultii keessa seentanii dhuftan isinumtiyyuu nama mucoon kun niikaa godhattee abbaa manaa kooti jettee birriitti irra dargiti. Inni mana ijaaradhee fakkii yookiin immoo suura mana biraa hirgaaf. Suura mana biraa hirgaafiti isheen galuudhaaf guyyaa 15 tafe. Guyyaa 15 tafe suura isheen erguuf sana keessatti ka soofaa biifee minaamina mucoo kanarratti silkii isa kenteefiti sapiraayiz naa godhii mana keessatti akka inni mi'a sana naaf galchu sapiraayiz isheen isa gammachiisuudhaaf meelaa midiraa rabbii cubbuu dhugaa rabbii isheen sapiraayiz isa gochuudhaaf inni garuu bukkeedhaan ishee nyaata. Mi'a kana naaf hagalchu jettee isheen kun hoggaa dawwaltuuf isheen ergamte kun hoggaa dawwaltuuf mana isheen inni suuratti argitee fi mana sana eessayyuu waliin gitu. Eessayyuu waliin gitu isaa miti manni isin ijaaramne komporsaatu waanuma fe'ee ta'e akkasitti xaxeetuma ishee onneedhe malee jechuudha. Kanaafiyyuu kana ofii isaatiifis iddoo jabaatee achuma taa'ee isheen akkasitti hojjette. Nama hojjetu argataniiti nama maallaqa ergeetoo kana hojjedhu argameeti inni ishii irrattis geemidha kuni garabbi geemi irratti taphate
kun bultiin jedhamu kanaafuu kan maal amanture kun ni ka godhatee bultii keessa galuudhaaf amma galanii gaa'ela godhachuudhaaf asirratti hoggaanina kanarratti raawwatu maal jetti amma dhuguma sammuu fayyaadha waggaa 7 as teessika waggaa 7 kan hojjette ammas deebitee dhufti moo silaa hin qabdu maayyuu maal godhu mee kana ilaalame maaliif namni maraannire inni maraata kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaada maallaqni abbumaaf tolti maallaqni waanuma fe'is ta'u maallaqni abbaadhaaf abbaa kootii haadha kootii yoo kennaa ta'e abbaa keessanii haadha keessanii kennaa isaan illee nyaatan ammuma fe'ate waan fe'aa ta'u ammuma fe'e waan fe'aa ta'u siniyyuun qocca'u garuu kana alagaa kana jaalalleedha manaaminaan jettan kun dhuguma lapheemti keessanii akkumatti ergitaniitu lapheemti keessanii akkumatti ani nama tokko maalan beekan jaalalumatti moota ta'ee dhuguma mookfamanii ta'ee ani beekan jaalaluma ta'uu hundidu jaalalli kun rakkisaadha garuu egaa beeku dhugaa rabbi fuute asirratti qoosaa doonte dhuguman dubbachaa jira jaalalumatu mooyetuma birrii amma kanaan kenne ani bu'anii durre miidiyaan kun akkasitti hin jiru waan irraa barannu hin jiru amma miidiyaan jira kan nama baay'ee barsiisan ijoolleen hin jiran maallaqa keessan hin kenninaa maallaqa keessan guduunfadha kanarra maal godhure kanarra maal godhan kan akka kun fedha abbaati waan ta'eef annatu kennee fi dafqa kootii fakkeenyaaf namni gorsa nama tokko nama mucoo kan namni bukkeedhaan gorsu dhabamee miti ta'u kan ri'ootuma ishii keessaa isaa ta'u nama biraas haa ta'u kan maatii dhuma ishii isaa ta'u namni gorsuu dhiisee miti waan sinitti mata waan na bira gaheetu waan ri'ootuma wajjin bira gaheetu namni gorsuu dhiisuu inuma gorsa in dhagahu maaliif jaalalli mootii in dhagahu dhugaa kanatti bira gahe waan sana dhugaatti fakkaata malee gonkumayyuu waan kun lakkaa akkana ta'e sammuu keessan naanneffatu waan ati yookiin akka nama sana wajjin bultiin geggeessine akka nama sana wajjin jireenya geggeessinetti si yaada malee ati gorsite namni sun sirraa fudhatu jaalalli amtoodha waan taateef hiduma jaalalli iyyuu simmootu maallaqa keessaniif iddoo godhaa fi jaalalli garuu simmoo danda'a namuma fee jaalattanillee yoo dhuguma abbaa manaa keessan taate ta'e jechuudha waanuma xiqqooshi kennaafi malee akkasumatti kana waggaa amma kana mana ijaaree dheetan hundumayyuu nabsee kooti kun nabsee koo hundumatti kennee wajjin akkasitti kanaan jiraadhu hin qabu dhugaa rabbi namanu akkamitti namaan as jiraadhe yeroo ammaa kana fa'i nama amanii nama kanaafiyyuu bultiin qoosaa mitiiti bultii waggaa qabattan laaltaniiti birriidhaan sin jaalatu malee ittaafuyyuudha dhugaa maal birrii malee ati argitu malee sin jaalatu ani ogguma wajjin dhufnee bultii keenya keessatti hojjaarranna mana isaa ta'u lafa isaa ta'u hojjettanii noonni dide deemi jedhaani dhugaan siniin jedhaati deemi jedhaani maaliif namni sun egaa qarshiidhaaf sin barbaade malee durayyuu bultii fi miti kana beeku qabdan maaliif birrii aan ergee fi jaalalli keenya itti nuuf jechuudha kun kana ta'e taanaan jaalalaa fi doon taane sinuun beektani ka maallaqaa fi kanaafiyyuu faaxeewwan jabaadhaati maallaqa keessan ol keewwadhaan siniin jedhaa birrii keessan ol keewwadhaadha ammuma fe'ee mookfamuun illee duma jiraatuyyuu ammuma fe'isin injira jechoota babbareedduudhaan nama mo'atu isaan immoo aman jedhee yaadu kun akkuma ishee kanaa namni mo'amu hin jira miidiyaan jira akkamitti mo'amnaa waa bararnaa namni kun akkatti mo'amu jira amma isheen kun amma dhugaa miidiyaan laalatu moolti garuu akkamitti mo'amte dhugaa sin garramaati ishee subaatu maal godhu inta ajjetteeti isheen isa yaadde malee umurii ishee kana haarsaa goote biyya Oromaatitti yeroo ishee haarsaa goote ufna ishee haarsaa goote akkan namaatti uffattee bakka waan hedduu jira biyya Oromaa kanatti hijji meeqa iddoo nama laaltu daa'imni xiqqaan guddaan iddoo ol kaasee gan nama buusu
boru nama taanin akkasumatti jijjiiramna sadhaam sanaaf mataa fi gadi qabatanii jireenya ofii shannafachuudhaaf mo'achuudhaaf kan tattaafatan boru bakka guddaa ga'uudhaaf malee nama hirganii nama sana bakka guddaa geessisuu yookiin nama sana onnachuu miti. Gargaarsi guddoo qaba. Isa akkasumaan isa caatii nyaatu isa akkasumaan dhugaatiiwwan dhugu isa faamilee ta'u kunaanaaf qucubbuudha iyyuudha dhugaa rabbi meeqaan bakka irra jiraatu isheenis kaa inta aadhaaf malee waan hundamu kan dadhabbii kana dadhabdee inta aadhaaf malee boruun immoo an bareedu kana caalaa hargadhaa laata jettee ta'uuf didde maal buutire. Kanaaf iyyuu kana siniin jedhaati viidiyoo kanarraa waa barattan jedhee yaada tana fakkaata.